jirtu daawwattoota daandii wangeela show biyya alaa fi biyya keessaa kan jirtanii qophii keenya nu daawwataa kan jirtan nagaan keenya bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'a qophii addaa qabannee isinii dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyatti nu wajjiniin ta'a faarfannaa ce'umsaa kana booddee walitti deebina. Egaa faarfannaa ce'umsaa booddee walitti deebinee jirra. Akkuma armaan olitti himuu yaaletti obboleessi keenya daandii eebba kitaaba barumsa irraa barate tokko qabatee dhiyaatee jira. Akkuma argaa jirtanii daandii wanta kitaabicharraa dubbiste namicha maqaansaa John Paper jedhamurraa kitaaba isaa maxxanse keessatti wanta baratee fi wanta dubbiste wanta argite daawwattoota keenyaaf ibsuu dandeessa. Eebbifamaa Fayyoo akkuma Fayyoon isin ibsuu yaaletti kitaaba koronaaf kiristoos jedhamu nama John Paper jedhamuun kan barreeffamedha. Kitaaba kana haayilaayitii sana isin ibsuuf yaalla. Bal'ina isaa isin dubbifachuu dandeessu. Descriptionii keenya jalatti isinii keenya linkii isaa achirraa daawunloodii godhachuu dandeessu. Namni John Paper jedhamu kun Fayyoo kitaabota adda addaa barreessuudhaan nama beekamudha. Nama barreessaa cimaadha. Isa dura utuu koronaan hin galiin kitaabota 15 ol barreessanii jiru namni kuni. Don't waste your life isaan keessaa 50 reasons why Jesus came to die, God is gospel fi kaakaafaa nama barreessanidha. Namni kuni nama kitaaba spiritualii adda addaa barreessuun nama beekamanidha. Ammas koronaaf kiristoos kan jedhu kitaaba spiritualii irratti nama barreessanidha. Kitaabni koronaaf kiristoos jedhu kuni kan inni barraa'e giddu galeessa yeroo koronaan addunyaa kana irratti ka'e maarch 2020 keessa barraa'e. Kitaabni kun yeroo barraa'u keessatti namoonni yeroo koronaadhaan qaqqabamaa jiranidha. Namoonni yeroo jalqaba koronaadhaan biyya Chaayinaatti biyya Ameerikaatti darbe kana keessaa namichi kun kan barreesse. Namni kun kitaaba kana fuula jalqaba irratti gorsaanii gara akka namni kun addunyaan kun amma raafamaa jirti dhukkuba kanaan akka hin raafamneef kitaaba kana akka isaan dubbisan hin ajaja namichi kun. Gaaffii lama gaafachuudhaan eegala namichi kun. Kattaan irra hojjettee jirtaadha. Amantootuma hundumayyuu kan amanaan ta'an katticharra hojjettee jirtaa jedha. Yoo katticharra hojjettee jirta ta'e immoo kattaa hin sochoonedha yeroo hundumaa jedha. Gaaffii akkasii gaafachuudhaan eegala. Kattaa kamirra hojjennee jirra amantoonnis ta'e namni amana kattaa kamirra hojjennee. Kattaa irra hojjennu kun immoo kattaa yeroodhaaf immoo kan bara baraan hin sochoonedha jedhee gaafata. Suni yennaa jennu sagalee waaqayyoollee akka nu deeggarutti wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 irraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataan isaa yoo kattaadha. Waldaa kiristaanaatii fi mataa golee ta'ee qajeelchu ta'ee jedhamee caafamee jira. Dubbii waaqayyoo namni dhaga'ee hojiitti kusii akka nama ogeessa mana isaa dhagaarratti gadi fageessee ijaarrateeti jira. Namni mana isaa dhagaarratti gadi fageessee ijaarratee kattaa jiraataa sanarratti gadi fageessee ijaarrateeti qilleensi yoo dhufe dhaan bishaanii yoo dhufe wanti adda addaa yoo ka'e kattaa sanarratti ijaaramee waan jiruuf sun socho'u jechuudha daandii. Kitaabni kunis waa'ee kattaa kana gadi jabeessee hubachiisaa jechuudha. Kitaaba kana yeroo ilaallu kitaaba koronaaf kiristoos jedhu namoonni baay'ee akka dubbisanis abdii guddaa qabna. Boqonnaawwan guddaa lama qaba. Boqonnaa inni lammaffaa the God who region over the coronavirus kana jechuun waaqayyo isa koronaadhaan mo'e. Lammaffaa immoo what is God doing throughout of the coronavirus. Karaa koronaa gooftaa Yesuus Kiristoos maal hojjechaa jira kan jedhudha. Kana jalatti kutaa isa jalqabaa boqonnaa isa jalqabaa amma dandeenyu walii wajjin haayilaayitii isaa yookiin calaqqee isaa ilaalla. Bal'ina isaa ni ilaallu. Kitaabni kun fuula 114 qaba. Fuula 114 qaba waan ta'eef amma daqiiqaa muraasa gidduutti teenyeen ibsinu waan taaneef hunduma isaayyuu akka isaan dubbifatanii fi teelegiraamii keenya gubbaa daandii wangeelaa show kan jedhu achirraa daawunloodii godhachuu hin danda'u. Daawunloodii godhanii dubbisuu hin danda'u. Bira ga'uu danda'u kitaaba guutummaa isaa. Kitaaba isa boqonnaa tokkoffaa yoo ilaalle waaqayyo isa koronaadhaan mo'e. Waaqayyo waan hundumaadhaan mo'aadha. Waaqayyo isa koronaadhaan mo'e. Yeroo jennu boqonnaawwan xixinnaa 5 of keessatti qaba. Come to the rock. Gara gattichaatti kottu. Gara gattichaa. Lammaffaa a solid foundation bu'uura jabaa. Bu'uura kamii akka qabnu achi keessatti ibsee jira. The rock is righteousness. Kattichi qajeelaadha. Qajeelaa. The sovereignty over all. Hundumaa irratti abboosa qaba. Waaqayyo. The sweetness of his region. Mi'aa moo'icha isaa jedha. Kaa jira. Boqonnaa isa tokkoffaa yeroo ilaallu gara gattichaatti kottu isa jedhu yeroo ilaallu akka barreessaan kun jedhutti yaadota lamatu ka'ee jira jedha. Yaada hin ta'a yookiin hin taane.
bara kana keessa dhukkuba kana irratti intaa yookiin taa persentii ammanaa dargaggoota qabaa persentii ammanaa immoo namoota umuriin dheerate qabaa kan jedhu yaadota adda addaa ka'ee jira jedha. Boqonnaa kana jalatti gara kattichaa kottu kan jedhu barreessaan Joon namni jedhamu kun waa'ee seenaa saamii kaasee waa'ee dhukkuba saamii kaaseen dubbata. Yeroo kana namoonni isatti dhiyaatan yaadota adda addaa akka isaaf kaasaa turanii namichi kun bal'inaan ni dubbatee jira. Garuu isaa fi haadhi warraansaa Noel namni jedhamtu kun kattaan dhugaa isaanii Waaqayyo akka ta'an gad jabinaan barreessee jira. Our hope is in God jedhanii kaa'ee jira achi keessatti. Abdiin keenya Waaqayyo keessa. Yaadi gara baay'ee yoo jiraate iyyuu abdiin keenya inni dhugaa inni jabaan Waaqayyo keessa jedhee namichi kun barreessaa jira. Asirratti waan inni jedhu garuu asirratti gorsa ogeessii fayyaa hin fudhanne mitan jedha. Fudhachaa ture gorsa ogeessii fayyaa. Kanaaf iyyuu yeroo amma koronaa vaayirasii kana yookiin dhukkuba COVID-19 kana irra iyyuu akka kattaan keenya inni guddaan abdiin keenya inni guddaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'u ni ibsa. Garuu gorsoota jiran hundumayyuu akka fudhatanis boqonnaa kana jalatti barreessee jira. Boqonnaa kana jalatti gara dhumaa irratti maal jedha beektaa come to the rock boqonnaa jedhu kana jedhan kattichatti kottaa dabalamaa jedha. Namni kattichatti hin dabalamne yoo jiraatan kottaa katticha isa dhugaatti dabalamaa katticha jechuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kottaa gara gooftaatti jedhee nama gooftaatti nama nime akka isaan gooftaatti amanamu yeroo asirratti barreessee jira. Kattichi inni dhugaa Yesuus Kiristoos malee waan gabraa hin jiru jedhee lafa kaa'ee jira jechuudha. Asirratti luqqisii adda addaa kaa'ee jira. Erga Qorontos 2:12-15 Tasalonqee 5:9-10 Yohaannis 4:13-15 kaa'ee jira. Boqonnaa kana keessatti. Asirratti luqqaasii kaa'e kana hundayyuu daawwattoonni keenya akka isaan dubbisan abdii guddaa kan qabu luqqisii nama tarreeffamee dubbisanii bira ga'anii dhugaa isaa baruu danda'u, dhugaa isaa hubachuu danda'u. Sababii yeroo keenyaatii fi luqqisii yoo dubbisnan sa'aatii kan luqqisii akkuma amma kennameefitti dubbatanii dubbisanii argachuu danda'u. Boqonnaan inni lammaffaa immoo bu'uura jabaa. Bu'uura jabaa gaaffii jalqaba gaafa ta'e asirratti sajjirratti deebiste kattaan keenya maalirra dhaabbatee jira bu'uurri keenya maalidha jedha boqonnaa kana keessatti. Bu'uura jabaa qabnaa'u gooftaa Yesuus Kiristoositti hidhannee jirraa bu'uurri keenya kan jedhu boqonnaa kana keessatti baay'eedhaan ibsineedha. Haalli socho'u haalli qilleensa addunyaa kana sochoosu bu'uura keenya isa dhugaa ta'e Yesuus Kiristoos irraa nu sochoosaa kan jedhu sirriitti ibsee jira namichi kun. Bu'uurri keenya wangeela moo oduu biyya lafaadhaa jedha. Namoonni akkuma ati beektu dhukkuba COVID-19dhaan jalqabanii yeroo raajota sobduun himee guyyaa kaatee biyya jeeqaa turte kattaan keenya inni dhugicha wangeela utuu ta'eera ture hin goyyoomsannu turre. Namni baay'ee gonfamaniiru. Kanaafiyyuu asirratti namni Joonni kun maal ibsa wangeela akka isaan dubbisan ta'anii wangeela akka isaan xiinxalan inni dhugaan wangeela raajiin dhugaa wangeela akka ta'e gadi fageenyaan gorsee jira jechuudha. Wanti biyya lafaa kanarraa akka inni darbu akka fixeensa barii akka ta'e luqqaasii adda addaa kaa'ee jira. Ergaa Phexros isa duraa 1:24-25 gubbaarra kaa'ee jira. Yohaannis 10:25 irra kaa'ee jira. Akkuma jalqaba jette Maatiyoos 7:24 kaa'ee jira. Akkasumallee faarfannaa 33:11 Waaqayyo baramaan akka dhaabbatu yaadi isaa dhaloota akka dhalootaatti darbu yaadi namaa yeroo maaf jedhee kan socho'udha akkuma argaa turre yaadi namaa hin taa'anii sanii jedhamu yeroo dhaabbataa yaadi gooftaa Yesuus Kiristoos baramaan dhaabbataa akka ta'e sirriitti gajjabeessee barreessee jira namichi kun. Namnis immoo isarratti akka ijaaramu jechuudha. Garaagarummaa namoonni inni namichi kun luqqaasii adda addaa waan kennee fi dubbichi sagalee Waaqayyoo dhugaa moo dhugaa miti kan jedhu asirratti waan ka'eef boqonnaa kana irratti akka inni dubbii Waaqayyoo dhugaa ta'e gadi fageenyaan ibsee jira. Baay'ee isaa softeetta Waaqayyo si haa eebbisuu danda'e. Barnoota baay'ee namatti tolu nama gammachiisu abdii namaa kennu amantoota keenyaaf illee daawwattoota keenyaaf illee jajjabina kan kennu akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Kanaaf wanti nuti itti daballu kan biraa yoo jiraate illee luqqisii kenname sirriitti dubbisuudhaan sirriitti irra deddeebiin dubbisuudhaan irraa hubachuun hin danda'ama daandii. Dubbiin Waaqayyo dhugaa akka ta'e sagaleen Waaqayyo dhugaa akka ta'e kan inni kenne macaafa Saamu'eel isa lammaffaa 22:31 gubbaa kaa'ee jira. Dubbiin sagalee Waaqayyo dhugaa kan hafuura qulqulluudhaan akka inni barreeffame namichi kun gadi jabeenyaan ibsee jira waan ta'eef akka isaan dubbisan abdii guddaa qabna. Boqonnaa inni sadaffaa katticha isa qajeelaa. Boqonnaa kana jalatti waan xiqqoo addunyaa kana irraa akka nurraan sirriitti kattaan keenya qajeelaa Yesuus Kiristoos akka ta'e gadi fageenyaan kaa'edha. Kana jalatti wantoota sadii kaasee jira. Qulqullummaa,
gaarii qajeelummaa wanta kana ibsee gadi fageenyaan kaa'ee jira. Qulqullummaa gaarii qajeelummaa. Qulqullummaan maal akka ta'e, gaarummaan maal ta'e, qajeelummaan maal akka ta'e sirriitti namichi kun ibsee jira jechuudha. Egaa isaan kanarratti asirratti waan tokko itti dabaluu yoon barbaadu qulqullummaa fi qajeelummaa fi gaarummaa isheen jettu kun amantoota gidduutti isaan gafaati. Isaan gafaadha sirrii. Kanaaf irratti hojjechuun sirriitti irratti hojjechuun barbaachisaa. Kana jiratti waaqayyo waan hundaa irratti qajeelaa akka ta'e sirriitti ni ibsa. Macaafa qulqulluu Luqaasii nuu kenna. Macaafa Saamu'eel lama irratti nuu kaa'ee jira Saamu'eel isa dura. Waaqayyoon alatti qajeelaan kan biraa hin jiru akka hin jirre sirriitti ibsee jira jechuudha. Gaaffii akkas jedhu gaafatee ofuma isaatiin deebisa namichi kun. Waaqayyo gaarii akka ta'e koronaa maaliif nutti fidee jira? Maal nutti dhiisee jira? Gaaffii akkas jedhu gaafatee ofuma isaatiin deebi. Waaqayyo gaarii erga ta'e koronaa maaf nutti dhiisee? Akkas jedhee warri isa jaallatanii fi maqaa isaa waamanii fi gaarummaa isaaf yoo duune iyyuu jireenyi nuti qabnu qabeenya dhuunfaa miti jedha. Okay, asirratti wanta baay'ee namatti toludha. Sagalichi inni dubbate gaaffii sanaaf deebii kan inni laate jechuun gaarummaa isaa fi utuu gooftaa jaallannee jirru utuu gaarummaa isaa keessa jirru yoo duune iyyuu nuti hin duune miti jechuudha. Hin duune jirri mana gubbaadhaa qabna. Manni nuun qabna fooniin duune malee hafuudhaan nafsiin keenya gubbaa waaqaa iddoo waan hojjetatte qabdii kanaafiyyuu asitti yoo duune rakkina hin qabu jedha. Kanaafiyyuu amantoonni keenya hordoftoonni keenya wanti isaan hubachuu qabanii nuti hin duune utuu hin ta'in hin duunu. Sababiin isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kattaa isa jiraatu isa du'amu waan ta'eef manni nuti abdannoo iddoo nuti jiraannu kan harki namaan qaqqabanne ijji namaan agarre yaanni foonii bira hin geenye nuuf qophaa'ee jira jedhatu barreessee deebisee uumaan jira namichi kun. Boqonnaa afuraffaa jalatti immoo maal kaa'ee jira? Isa hunduma irratti aboo qabu. Akkana barreessaan kun jedhutti biyya lafaa kanarratti waan aboo qabu tokko hin jiru hundumtuu mo'ameera jedha. Aboo kan qabu Yesuus Kiristoos duwwaadha jedha. Dhukkubni amma ka'ee addunyaa sodaachisu kun immoo aboo waaqayyoo ishee xinnoodha. Waaqayyoo xinnoo akkasii yoo itti bu'e kan badduudha jedha. Aboo waaqayyoo qabu aboo qabu keessa aboo ishee xinnoo waanuma tokko yoo itti dubbate kan badduudha jedha namichi kun. Kanaafiyyuu kun dhukkuba amma sodaachisee uummata jiru kun dhukkuba waan xinnoodha jedhee barreessaan kun baay'ee ibsee jira. Yoo duune lubbuun keenya dhukkuba koronaa vaayirasiin hin du'u jedha. Iddoo qabna nuyi gubbaadhaa jedhee macaafa keessa deemi 39 gubbaa. Namni kun boqonnaa shanaffaa irratti mi'aa moo'incheessa. Waaqayyo yeroo moo mi'aa akkamii qaba? Isa jedhu mi'aa moo'insaa boqonnaa shanaffaa gubbaa irratti kaa'ee jira. Waaqayyo dhukkuba kana irratti mo'atee akka jiru dhibbatti namichi kun ragaa kaa'ee jira. Moo'idha qabu waaqayyo jedhee lafa kaa'ee jira boqonnaa shanaffaa kana keessatti. Moo'ichi Kiristoos immoo mi'aa akka ta'e ni ibsa. Sababni isaas eeyyama gooftaa keenya Yesuus Kiristoos malee amma dhukkubni kun somba miidha jedhamee somba keenya somba miti rifeensa keenya isa miliyoona kanaatti mee akka eeyyama gooftaa keenya Yesuus Kiristoos malee dhukkubni akka hin buune barreessaa kun lafa kaa'ee jira jechuudha. Asirratti namni kun waa'ee nama Heenarii jedhamu kaasee jira. Heenariin nama miishinarii biyya Hindii yookiin Pershiyaa amma biyya Iraaq jedhamtu bara sana keessa nama miishinarii turedha. Namni miishinarii kun dhukkubni bara biyya Hindii fi Pershiyaa yookiin biyya Iraaq ture. Namni kun dhukkuba bara 1812 ka'een akka dhukkuba COVID-19dhaan nama qabamee du'edha. Asirratti maaliif yoo du'e namichi kun lubbuu isaa Yesuus Kiristoos keessaa akka ta'e dubbatee jira. Dhaamsi guddaa ni qabu Fayyaa asirratti waa'ee dhukkuba kanaa dhiphachuu hin qabnu garuu of eeggachuun barbaachisaadha. Akkuma macaafa keenya keessatti jira akkuma wangeelli keenya jira macaafa fakkeenyaa boqonnaa 2 irratti of eeggannoo si golga hubannaan immoo si eega akkuma jedhu of eeggannoon jira qopheessee kanumaan. Wantoota keenya qophii irraaf qabannee dhiyaanne kan ammaatti turedha. Qophii biraan deebinee hamma wal arginutti nagaan nu tura. Yaadaa fi qeeqayyoo qabaattan immoo koomentii irratti nu barreessuun dagatiina jecha akkasumallee hiriyoota keessaniif firoota keessaniif sheer gochuun dagatiina jecha nagaatti nuuf tura. Gara Waaqayyootti ol fudhadhaa eebbas fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu isin haa eegus. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti haa araaramus. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokko. Ameen.